asirratti nu deebi'i gara biraammoo uummata Oromooti wanni hin jiru yeroo ammaa kana erga gaafa Haacaaluu Hundeessaa interview OM irratti godheen booda warri siyaasa keessa hojjatu warri paartii keessa hojjatu osoo nafin miidiyaan naaftanya guutuun waan Haacaaluutu dubbachaa jira social media radio televizyinii maali guutu Oromoon garuu uffata asirratti funyaan irratti buusee akkana irra faayichaara miidiyaan kun hundi yoo mucaa kanarratti duulu osoo har'a ajjeesanii Haacaaluu torban tokko jettuu san booda bakka hin callistu jechaadha nama akkanaa nama akka Haacaaluu nama Oromoo keessatti dhageettii qabu kana ummanni Oromoo yoo waan isaa hamtuun dubbatame diinan baanee dubbachuu qabna fuula Facebookii daqiiqaa tokko daqiiqaa lama Haacaaluu noo balleesse yoo nu dallansiise garuu nuyi tankaraatti deebisuu qabu malee gaafa naaftanyaan akkanatti ol baate too Haacaaluu irratti roorristu miidiyaan isaanii akkaataa isaan itti dubbatanitu nama dallansiisaa jechaadha Oromoon yeroo hunda kanaan na jibbisiisu osoo har'a Jawaar waan xiqqoo takka dubbate waan dogoggora tokko dubbate Facebookii guutuun osoo Kamaal Galchuu waan xiqqoo takka dubbate osoo Daawud Ibsaa waan xiqqoo takka dubbate Facebookiin guutuun kuni aadaa ta'e walirratti duuluu qofa ani Oromoo irratti qofa duuluun narra jira Haacaaluu irratti ani namni kana hin argine warri natti bilbiltan hin bilbilinaa please Haacaaluu irratti gochaan kuni hundi diinan ta'u Facebookii Oromoo kana hiriyoota kiyya hunda isaatu laale namni tokko waan Haacaaluu namni barreesse hin jiru jechaadha Haacaaluu Oromoon eeggachuu qaba jechaadha sirritti eeggachuu qaba social mediaadhaan innaa kanatti duulli banamu Haacaaluu si waliin jirra jettanii too deebii namoota sanii hin kennine warri paartii hogganu miidiyaa irratti baanii too warri paartii hogganan Baqqalaa Garbaa fi Haacaaluun biyya gurguranii jedhanii too dubbatan har'a jechaadha miidiyaan biyya alaatitti ijaarame tani OPDO'n ijaarte maallaqaan tan naaftanyootaa tan biyya keessa jiru social meediyaan waan Haacaaluu dubbata waan hunduu akkaataa isaan itti dubbatan immoo gadi cabsuuf amilee isaan cabsuuf biyya nama diigu nama duubatti hafaa dubbii Haacaaluutii miti dubbii Oromooti jechaadha Oromoon kuni yoo waan GA Abbaa Gadaa dubbate namni tokko GA Abbaa Gadaa akkamitti social media irra baheetoo dubbata jedheetoo naaftanyaan tokko dubbate waan kootii miti an dubbachaa nama Oromoo dhawuuf Jawaar irratti duulli banamu nama cimaa Oromoo keessaa rukutuuf Oromoo cabsuuf malee Jawaarii miti nama tokko miti Oromoon kanaaf yeroo hunda na aarsaa jechaadha Haacaaluu isintu eeggachuu qaba Oromoo Haacaaluu eeggadhaa akka ammatti deeman kanatti jarri kun hin ajjeesti jedheetanii shakka akkaataa ammatti deeman biyya ganee jira Finfinnee keessa osoo jiraatu akkamitti callisanii waan isaan hin jenne hin jiru jechaadha akkamitti cal jedhu ajjeesaa jechuudha wanti biraa hin jiru namni tokko fuula Facebookii gubbaa irratti waan shamarree bareedduu takka namni tokko poosti godhee bareedduu maali jedhee ta'u viidiyoo faa waraaba garuu gaafa gara waan Oromoo tuqutti dhufnu immoo hundu harka akkana godhateeraaf gaafa Kamaal Galchuu waa balleesse duulli singootan baay'eedha an barates tan hin baratin wallaanan akka kiyyaatis hundu kuni qarummaa miti doofummaadha jedheetan ilaalaan ana dabalatee tochaadha innaa kanaafuu Haacaaluu eeggachuu qabnaa kana jechuun isinirra jira Haacaaluu ani qaamanis beeka imimmaan buusaa waltajjii irratti anaan ija kiyyaan arge imimmaan buusaa bo'atoo nama geeraraa ture waltajjii gubbaa irratti jechaadha innaa kanaafuu Oromoon kuni
yoo balleesse Oromootu karaatti deebisuu qaba malee diinni gaafa irratti duule garuu irraa rukutuu qabna jechaadha. Kanaaf waan qamariitti irratti duula qamaramma waan dogoggora tokko dubbate